saniif doorsisni adda addaa karaa adda addaatiin dhufaa jira waan ta'eef isaaf rakkoon qabu waan dandoon godhaa waan hin dandeenye tun tarabbiiti waan hin dandeenye ammoo wannan isiniin jedhu ummata keenya ummata muslimaa yoo an obboleessi kee miidhuudhaaf gocha tokkollee jecha tokkollee jedhu wallahi billahi tallahi rabbiin islaamummaa ilma namaa hundaan jaallate nullee waliin jaallannu rabbiin irraa fudhatu kanaan ala waan irraa barbaadan tokko yoo laatan hin beeku yoo jibba dhuunfaan irraa qabaatan hin beeku malee yaadni tokko namoonni isa wajjin turanii fi manaa jochaa turanii tuttuqqaa qabaannaa yoo mallaqni nyaanni jiraate tokkoffaa yoo humna kiyyate ofirraa kafala yoo humna kiyyan taane ammoo narraa kafaltan lakki yennaan ammoo waan gudun qaba waan ta'eef guyyaa akhiraa rabbi narraa fuudhuuf rakkoon tokkollee hin jiru sumuni cabduu fudhatte naan jennaan an amma kunu kennuudhaaf qophiidha waan qaburraa waan beekurraa isin galu jira ammoo ka barbaadamu dhugaa fi haqa warri kaleessa yeroo nama gargaaru paarseentidhaan namarraa guuratu yeroo yaada adda addaa kennaniif warroonni miiseejidhaan nama dorsaa 50 ergitu malee maqaa si balleessidha keessaa waa walirraa namarraa guuraa turan yaada adda addaa yeroo kennan dhagahaa jira alaa kulli haalin sunillee nan galchu ammaani wanni jiru mana yaalaatis takka addaan baasee jira iyyaan daanduu nagar wadallela nagara iyyaa marraano dubbiin akkas yaadan qofaas miti waan hama azzeemuudhaaf jira waan ta'eef tokkoffaa warri majlisaa qaamni mootummaadha ijoollee kanneen lama hin dhaabdan tanaan dhaaba humna qabdanii aangoo qabdan waan ta'eef lammaffaa sheekotii fi manguddoonni biyyaa fi biyyalaa jirtanii ijoolleen kun miira hamaa keessa jira waan ta'eef isteeppii isaatiin deemaa jiran nama rifachisa waan ta'eef ufillee miidhanii namallee miidhuuf deema waan ta'eef akka dhaabbatan itti hima ganama kanallee edallee bilbilaa fi bulee silkiin irraan kaasu miiseejii qofa xiqqoo qofa dubbata inumaayyuu isteetimentii kana akka waan ambaasee asliidhaaf ergetti dubbiin naannawee karaa hin taane oofaa jiran anumcaa kana gaafa jalqabanni shahaadaa qabatu osoo warri garee shahaadaa pheenxaniin kijibdii hin sobdii nutti hin fidinii osoo naan jedhaniin fidee ofii kiyyaa shahaadaa qabsise guyyaa lammaffaadhaa akka inni dhageettee argatuuf usaa ibsaa shahaadaa akka inni qabchiisu godhe kana innillee beeka namuutu beeka lafarratti namni shahaadaa qabachiise namni haga waan beekurraa itti himee takaraakaree guyyaa 2-3-4 wallollee akka inni gara islaamummaatti dhufu garabbiitii sababa ka ta'eef ana lammaffaa ustaaz xaargalatooti sadaffaa ustaaz ibsaadha erga gaafsaniiti mucaa kana hanga ammaatti marsaa 7ffaa gargaarame Abdiin Raggaasaadha erga waggaa tokko keessatti si'a 7 gargaarame si'a 7 laakka'uu dandeenya wajjin tokkoon kanaaf ammallee Abdiin Raggaasaadha dhufee haqa jiru dhugaa jiru himu kaleessallee manguddoodhaan gurmoofne dhaqnee nu galaa baqatanii didan waliigaluu jirra indidan kaleessallee har'allee indidan manni yaalaallee warri mana yaalaa nuti riifarii hin barreessine lammaffaa nuti riifarii barreessuu hayya mallee hin qabnu biyya Itoophiyaa keessatti namni riifarii nama barreessuu danda'u hospitaala gurguddaa boordiidhaan buluu fi boordiidhaan hoogganamuudha Phaawulos Xuqurambasaa fi hospitaala biraa muraasa 2-3 hin caale akkuma Itoophiyaatu riifarii wanni barreessu jara kanaadhaan hin jiru kijiba kanaaf abbaan barbaade bataan dhabachuu danda'a ammallee taanaan Abdiin Raggaasaadha dhufeet haqa jiru dhugaa jiru ummatatti himuudha qaba kana keessatti ammoo aslillee na raggata innillee keessaa ana arrabsa xiqqaa fi guddaan maaf akka anarratti walga'e ammoo an hin beeku annaaf hin gaddu itti dhufani isaan maal dhufanii miti Dr. Silkii Kubee isini qoosani wallahi dubbiin isini qoosaadha beektaa manummaan guruu dadhabee xiqqoo haasee qatuufi bar isini qoosaadha amma wanni jiru alaa kulli haaliin ani takkaan amma yoo obboleessi kiyya Abdiin haa galgalaatti dhufee waan jiru addaan baasee kasobaa soba ka dhugaa hin jenne taate ani Dr. Asliitti makamaa jira isini galee Dr. Asli waan hagammaa isa qeeqe hunda dhiifama isa gaafadhee innillee dhiifama na gaafatee tokkummaadhaan waan isin deemnu ta'a jechuun eega dubbiin fudhatama dhabe jechuudha lama dhabuun qabu kaan amma dirqama yookaan garana guruu qaba yookaan garana guruu qaba waan ta'eef. Gara kiyya godhe dhugaan himmooti. Dirqama gara Asli goruun kiyya maaliifi na kabajee kaleessa illee dhalii na kabajee osoo an isa qeequ wallaahi billaahi an Asli dhugumatti qeeqa ka kijiban qabne namni tokkoo fa'aan miidiyaa kanarratti eeduu qeeqxa yoo naan jedhan Asliidha eenyu dinqisiifattee yoo naan jedhanillee Asliidha. 50 na biratti inni ka dinqisiifadhu illee isa ka qeequllee isa waan qeequuf ammoo waan biraa na godhee dhimma dhuunfaa qabanii sun taane yeroo tokko gaafa mirqaane xiqqishuu
mata waa gogodha waan ta'eef malee waanuma saniif malee dhimma biraatiif simti ala kulli hal amma wanni jiru obboleewwan kiyya abdii ragaasaadha wanni jiru namni amma mallaqa kana deebisi jedha jira asli mallaqa nyaatte deebisin jira injiru mallaqa kana ummata deebisi namni jedhe jira injiru wanni hawaasni beeku qabu abdiin akka miidhaa isaatii fi miiliina 16 digdama illee yoo fudhate rakkoon tokko illee hin qabu jiran kuma takka rakkoon hin jiru garuu rakkoo baay'ee qabnaa dhaabbadhuudha hin gahaa kalaasi rabbiin si haa waan si here kana keessatti rabbi barakaa si haa kaa'u yoo ammoo kasi hanqatu si guurraadha karoorri jiru lammaffaa warri mana yaalaa abdii raggaasaadha gaafanni haala san keessa jiru yaallee armaan geenne sadarkaa yoo tarabbii malee sadarkaa lubbuu isaa sodaachisu keessaa baafne abdiin fayyaa guutuu qaba wanni irra hafe tokko kosmootiksii jennaan nuti akka afaan fayyaatti naan jedhan doktora wajjin haasaa ture kun ammaan tana yeroo isin wajjin jiru nuti kosmootiksii jennaani nu haala fayyaa isaa gubbaa jala fayyifnee alhamdulillah geggeessine irra kosmootiksiin kun qodaan jechuun qodaan guggubate kun biyya keessatti illee hin dalagama bakki itti dalagu nullee rikoomandii gochuu hin dandeenya rakkoon tokko illee hin jiru bakka inni barbaade ajajuu dandeenya garuu ammoo birri hawaasa irraa guuran kana doolaara miiliyoona doolaara 50,000 wayi guuratanii fuudhanii ala deemu nuti kana ajajnullee hin ajajnillee qaamaanis karaa miidiyaatiinis wal mari'annee yoo dirqama ta'e dhufnee ifa gochuu hin dandeenye jedheera manni yaalaa Keerlaand jechuudha. Ispoonsorallee waan hagamma isatti laakee gimmaasha ol irraa kabar goone. Fasantii saddeettama mana yaalatti ispoonsora ta'e kan yeroo akka nama dhaqee gaggaafataa turtetti. Nuti waan miiliyaa takkaaf ho'i laakee walakkaa irraa fudhannee walakkaa hin dhiifneeti. Obboleessa keenya jennee saniifuu haalli fayyaa isaa fayyaa amma wanni irraa hafe qodaa kana biyya keessatti doktoroonni yaalan baay'ee. Waan bashanii ustaasni kennan sanitti dhaabate jechuudha sanuun fudhannee. Edura Sheikh Jamaltu waan mana yaalaa guutuu ana kafalena warri mana yaalaa lakki nutuun kafalene dhorkan. Irraa kabarii godhan. Mucaan kun maal bakka nagaragaleen beeku malee waan kana hunda mana yaalaatis ta'ii namoota gurguddaa abbootii qabeenya biyya alaa biyya keessaa ka waa hunda gochaa fi ture ana. Namni amma akka xalaataatti inni qabe tokko faafi tokko ana. Munaaf hin galu. Bakki itti wallamne akkumaan siin jedhee wanni kun ummata ifa ta'a haa deemu addaan baa haa deemu jechuun kiyya kun maaf akka balaa kana hunda uume naaf galaa hin jiru. Kanaafuu dubbiin jiru haqni jiru kana doorsisa adda addaa gara keessaatti narraan gootan kana dhiisaa isin hin fayyadu. Dhugaara miskina rabbiiti. Ani warra miidhame gargaaruu kaayoo qaba malee nama miidhullee karoora hin qabu waan ta'eef isa kana dhiisaati yoo dandeessan. Kan doorsanii maaliif sodaatiin wanni si doorsan takka hin jirtu habibi. Dhiisa ustaazin kaayoo jirtu mee Itoophiyaa kana keessa isin beektu. Seedimantillee wallahi waluun gaafanne yuun illee aan. Ilaa ilmaan kiyya kaba ulfaadha. Aysillachuu Haydar dhugaa dubbachoo keetiin galatoomi kana sirraa eegaa tureen galatoomi. Maali jennaan namni gaafa dhugaa waliin dhaabate haqiiqaa reef anuu warri waan kana keessa tuttoraa'ee jedheera dhiifama naa godhillee. Maali jennaan jecha tana sirraa eegaa ture edarraayyuu jecha amma jette kana sirraa eegaa ture. Namni yoo badii tokko qabaate asliin akka foonummaatitti waan biraatiin gargaaruu qaba malee dhugaa jirtu san irratti gaafa dubbiin akkanaa kaateetiin jette falfaltuu bariyoo falfaltuu jedhanii malee hin beektu bar falfal ofiitu. Takkatti ustaaz Sheekh ya ustaaz Riyaad takkatti wanti si dabalu maali beeytanii gaafa jalqaba mucaan kun ufullaalee yoo mana yaalaa ciisu an maqaa keetiin akkaawuntii bane naan jedhan rabbiin dachisami ume ragaa hin barbaadu jedheen. Warri achi jiran kun ragaa manguddoon hin jiran maqaa keetiin akkaawuntii hin barbaadu jedheen haa tolu haa badu haa xiqqaatu haa guddatu maqaa masaarratti guurre'ee warra komitee nama 8-9 achi jiran afoo dhaabadhe kunu rabbiin gadi bu'aa qabriidha kun ragaadha wallahi billahi talla abu xalaan falleen jiran ganaa komitee yaala mucaa kanaatiif komitee nuti barbaadnu hin jiru haa xiqqaatu haa guddatu akkaawuntii masaarratti galcha jedhee osoo wal mormunu fiigee akkaawuntii sarara miidee kabaase ana warra garee shahaada ustaaz Farhaan ustaaz Walfaa nama dhuunfaa irratti mallaqa hin guurru hin barbaannu osoo isaan jedhan didee kaafoo dhaabatee akkaawuntii Abdii Raggaasaa ta'uu qaba jedhee na ajjeesaa jedhe wallahi billahi. Angaaf san maqaa kee osoo na kadhatanii miti ani maqaa nama sadii godhee akkaawuntii banuu hin danda'a feetan amanaa feetan isa aangoon isaas inni harka ture akka barbaade gochuu hin danda'a ture. Doktoroonni ana malee kilaasii inni jiru nam tokko galcha ilma namaa tokko faamilii isaa nama tokko. Kilaasii mucaan sun ciisaa ture ana malee nam tokko hayyamuuti manni yaalaatis waa hunda maanaa jiru akka ture ana dhugaadha silkillee ana bira ture silkiin na bira ture jechuun
aappii yookaan paaswordii nigdi baankii dhaabee kan jechuun miti cubbuu warra kaa'uun sirrii miti wanti hundi keessanuu hin beektan an silkiin meesajii gubbaarraan seena yaa jamaa wallaahi billahi gubbaarraan seena arguu jira ijaan argee jira waan achirraa fi ammoo sa'aa sanitti osoo an maqaa kiyyaan akkaawuntiin nama lama ofitti dabalee akka barbaadetti birrii sochoosuu hin danda'a ture lammaffaa osoo waan kana keessa mallaqa kana nyaachuu keessa gahee qabaadhe wannan dhufee asitti takaraakaru maali tokkoffaa ka dhabamu ana bare ka silaa badullee ana bare ka silaa barbaadan tokko ana bare eessa dhayxee koottuu jedhame wanni hin banneef maali eda wanti mana abaazarii mana aslii buleef maali arra wanti asiruuf maali osoo waan akkasii ta'e lammaffaa yoo nyaadhe jiraadhes yoo soba dhugaanii miti yoo sobaan illee nyaatan aan jettan tokkoffaa isin tunarraa kafala aan illee ofirraa kafala ammoo nama gargaaruun hagam akka nama miidhu nama gargaaruun hagam akka nama salphisu nama gargaaruun hagam akka nama zollumu anarraa baradha kana beekee itti deema rakkoon tokkollee jiru abshir ati rabbiif jecha gargaartee waan rabbiif jecha gargaartee fi gara sitti hirkadhu ammaani asli namaallee kennina waan hin dubbanne dura sheettamaame ijoolleen sheettamaami kenna yaadaa qabsiisee deemee itti bilbilee isteetimantii baasee dhufaa jettanii maaliin dhuftan akbar jedhii dhufi sheekiyyo ustaaz السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا إني يفهموا الجيني. أقولين كذا فقوجر. أقولين كي ينفقاتي ويمتو قاقو سقالين نما فقاتو تاي. قرر كسي تكابير كيفان. ما رأينا لولان ترى ما جرجر تيجتني إيشي. أما اللين جرجرين مجرا اسم هندايون الماء. ما لين تفتره. رب ما إيران أورجن جرجرين جدا. إيشي. أما اللي رب دوغانو حادب بس والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. رب دوغان باتر وقتس كنا ما قدلش ربي كين رب دوغانو ها قدلش دوغان إنه هاجرات دوغان إنه هاجيسو. حكا دوغان ربي هاباسو. آمين آمين. أن أسلف تهي أبدي تهي إنه تهي متي نمني تكو وأنا ناس وتنا كيس Sudan waan jedhu dhugama dubbadha aga ammatan wanni irra gahee sinjiru bilbilee fillee na jalaa kaase sagantaa wayiitti irra jira uma kana irra jira sii deebisaa naan jedhe tana wanni aga ammatti argadhe qa inni ispeesimentii baankii an baasuu hin danda'u abbatu baasuu danda'a kana ni beektan maan dhaqina warri nu dura yaaleetti facha kama maal in dhaqaa wayi baankiin ofii naa kennaare anu abdii baankii akkasii dhaqqati baankii mucaa kiyyaa ana shaadaa qabsiisee ana dhaqee itti saaffataa taa'ii harkaan darbuun ani jenne isin ganam. Asli kiyya. Laayifii taa'ee ittiin eegaa jira maa illee ilmoo keessan jedhe. Waan ani ilmoo kiyyaatis waan ani jedhin illee naan hin jedhin yaati hin gaafadhaa hin qoradhaa hin hubadhaan kiyyuma. Maaliin dhuftarree qoratanii? Harka kiyyaan bahuun miti an waan jedhu ammas bilbilee fi telefoon yeroo takkaa lama naaf dabarfatee ture naan kaafne eegasii. naa kaasee jira amma yeroo amma liivirra jiru kana jechuu keessa bilbilee naa kaasee jira immoo kanarra jira sheekii isinii bilbilaa naan jedhe haganuma argadhe tana yoo tanarallee rabbiin faraja fideetiniin hedduu kenna hedduu keessan hedduu isallee rabbi haa tolchu araara barbaada rabbi argitee araara nu haa buusu guyyaan guyyaa ashuuraa ati guyyaa namni as keessa jiru kun harki dhibbarraa keessa jira nagasii suutuma deema ammallee rabbiin carraa inni dur argatini baabaa dubbadha anaa kenna baabaa irraa dubbatan ayyaa baadar dubbadha bifa heeydarii deemuudhaafi nuti dhugaan dhugatti wallaahi watallaahi silki irraa fagoo jirtan sheekonni guutuun salfatti ijoollee sheekota guutuu salfachi aboo ija keessan ana ofochaa wallaahi ana akkuma ummanni faaxeen binti islaam miskiini kun mana madaami nyaatamne himana isin dura dhaabachuun barbaadu salfatee dubbadhaa bakka waan akka rabbi fide musiibaa silkii kiyyatu sagalee fageessaa yeroo tokko tokko caqase eshi wallaahi watallaahi shirri amma heydar irratti ta'aa jiru keessaan ana irratti illee waan ta'aa jiru jira dhugaa sitti asilkiin adda wadame jira nama ammallee immoo sodaata jirtan jechuun silachuun sodaata jirtan jechuun sagalee isin gaana sodaata dabbalisi lubbuun bartakkatti dhabar nuti an lubbu wayyaanee fi mootummaa meeqatan bilsigina galaa hambisarraa wambadeen irratti eega bileena kurajaa kana nama dabbalisi dirri makeessaniin ummata islaamatiin islaama lafarraa bituu mootummaa hele sillaasee mootummaa wayyaanee wambadee meeqaa dabarree akka geenne bilaashatti tiktok babballisan lubbusen hay
Na deebisi silkii bu'ee sirreeffadhee dhufa. Sirreeffata bareessa kiyya lubbuu amata meeqa rabbii kadhannee eegnee afraan geenne. Asii dhugaa baasurraa gara firii jechuun deemu jirra amma nu gara firii Amma jechuun. maaltu jira beektanii qoosina. Mallaqallee haa Birriin kun birrii guddaa. Birrii miskiina akka Haydar kana fa'aa miti birrii biyya jiisuu danda'u. Kuma dhibba shan durriyyee Bilaal kana ka'ee asliin soba yee lolaa ture kan Jarmanii jiru kana galchuu. Wani Haydar mala sodaata Finfinnee keessa deettee sodaan silkiin itti sergi wallahi billahi Dr. Abiyyuu kennaa sodaata wallahi silkii shantu na bira jira ka galgalaanu mattaawaqiyaa ol baasa lakki Dr. Abiyyuu kennaa sodaata la nama meeqa hin deemasitti wallahi makina kudhan hin deem akkanatti barsiisanii ay kenni silkii mattaawaqiyaa ol baasa asawadiisi asawan gabaabsituun asawan gabaabsituun silkii Awajja usa Bilaal kana ka'ee asliin soba yee lolaa ture. Sheekh Bilaal salaam alaikum. السلام ورحمة الله وبركاته أنشي كامتي بلالما Bilaali kiyya asliin soba yettee lolaa turte yan dhugaadha. إيه Asliin soba yettee lolaa turte yan dhugaadha. أصلين إن صوبا دوهنتاني أديم ستين جيم تسري متي يلك كان كاس Maal balleessine mee birrii kanatu guuramuu soba. ما أتي إكلو أتي دم كنا كيتني دركا قبدني نمني كون قبض شو إسا هندي كنا قبض قمنا غرقاسا كنا كيسا لنولي